activity 2.6 waliin haa ilaallu. Let P equal to 36 Q is 56. Then write the prime factorization of P and Q. P dhaaf maal nu kennee jira? 36 nu kenneera. Q dhaaf immoo 56 nu kennee jira. Kan nuti barreessinu maanni prime factorization of P and Q. Prime factorization kan 36 fi kan 56 barreessinaa jechuudha. Itti aansuudhaan immoo write the common prime factorization of P and Q with the least power jedha. B irratti jechuudha. Maal barreessinaa? Prime factorization kan koomaan isaa waliin qaban jechuudha. Amma P dhaaf prime factorization erga barreessine Q dhaafis akkasuma prime factorization isaa barreessinaa jechuudha. Sana booda koomaan isaa waliin qaban sun waliin hin barreessinaa jechuudha. Koomaan isaa waliin qaban sun prime factorization kan P fi kan Q jechuudha. Koomaan isaa waliin qaban sunis akkasuma barreessinaa jira. Maal faana barreessinaa? Least power isaa faana. Koomaan isaan qaban erga barreessine least power kan qabu jechuudha. Lamaan sanaa keessa least power kan qabu. P fi Q keessa least power kan qabu akkasuma barreessinu jechuudha. Koomaan isaa koomaan prime factory isaa ni barreessina. Kan eenyu? Kan P fi kan Q barreessina jechuudha. Akkasumallee least power kan P fi kan Q keessa isa kamtu least kan ta'e isa kam power xiqqaa kan ta'e jennee barreessinaa jechuudha. Walumaa galatti jechuudha. Deebisaa iddoo tokkottan isinii kaaha kan siis deebii gaaffii nu gaafatu isinii ibseen kan diis akkasuma isinii ibseen iddoo tokkotti deebisaa faana isinii kaaha jechuudha. Akkasumallee irra deebiidhaan isinii ibsa jechuudha. Take the product of the common prime factor you found in the above if they are 2 or more. Maanni take the product jedha. Take the product. Take product yeroo nuun jedhu waliin baay'ifna jechuudha. Maal? Common prime factor isaa waliin baay'ifna jechuudha. Common prime factor yoo maal ta'e jechuudha? Yoo common prime isaa sun yoo lamaa fi isaa ol ta'e. Yoo lamaa fi isaa ol ta'e. Kana jechuun least power isaa yoo wal fakkaate jechuudha. Least power isaa yoo wal fakkaate common prime factor isaa jechuudha. Common prime factor fi akkasumallee least isaa yoo wal fakkaate waliin baay'ifnaa jechuudha. Waliin baay'ifnaa jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Compare your result in C with greatest common factor of 36 and 56 you got in example 1 above nuun jedha. Kana egaa compare waliin godheedha. Result argatte C irratti argattee fi greatest common factor kan 36 fi kan 56 compare waliin godhii nuun jedha. Isas walumaan laalla jechuudha. Irratti jechuudha prime factory kan 36 factor yeroo goonu jechuudha. Prime factory isaa yeroo factor gootan kam argattu jechuudha? Shitan argachuudha. 2 the power of 2 times 3 the power of 2 argattu. Kani 56 immoo jechuudha. Isa B bakka bu'u kana P bakka buustu Q bakka buustu isa kana Q bakka buustu isa kana immoo P bakka buustu jechuudha. Kan A bakka bu'ee jiru kana isa A akka P itti fudhattu isa B immoo akka Q itti fudhattu. Sana booda kan ishii kana akka P itti yeroo fudhattan kan 36 jechuudha. Maal ta'a jechuudha? 2 the power of 2 times 3 the power of 2 ta'a jechuudha. Sana booda immoo kan Q maal ta'a? Akkan 56 jechuudha. 2 the power of 3 times 7 ta'a jechuudha. Yeroo isaan kun prime factorization kan 56ti. Inni kun immoo prime factorization 36ti jechuudha. Itti aansuudhaan immoo the prime number which is common to the two numbers is 2. Amma egaa as keessaa kamidha kan inni
koomaan isaa waliin qaban jechuudha. Prime factorization kana keessatti koomaan isaa waliin qaban as keessatti asirratti 2 fi 3tu jira as keessa jechuudha. 2 fi 3tu jira kan P kana keessa jechuudha. 2 fi 3dha kan Q kana keessa jechuudha. Yookiin immoo isa B bakka buufne kana kan Q jechuudha. Inni immoo 2 fi 7tu jira jechuudha. Prime factorization isaa jechuudha. Prime factorization kan Q yookiin immoo kan 56 jechuudha. To the power of 3 fi to the power of 3 times 7dha jechuudha. Kun prime factorization kan Q'ti jechuudha. Inni immoo maal of keessaa qaba? To the power of 3 fi times 7 qaba. Kana qaba jechuudha inni immoo of keessaa. Prime factorization isa to the power of 3 fi times 7 qaba jenna. Amma gaa koomaan walii isaan qaban eenyudha? To the power of 2 fi to the power of 3dha. Kanaafuu koomaan isaa eenyu ta'a jechuudha. As keessatti kan lakkoofsota kana lamaanii prime factorization kana lamaanii eenyu ta'a jechuudha. 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu maal nuun jedheera? 2 ta'a nuun jedheera. The prime number which is the common to the two numbers. Koomaanii prime nambarii kana lamaanii lakkoofsa Q fi P jechuudha. Kana jechuun 36 fi 56 prime koomaan prime isaanii jechuudha. Eenyu ta'a jechuudha. Lakkoofsota kana lamaanii 2dha jechuudha. Lakkoofsa 2 ta'a jechuudha. Ittaansuudhaan immoo since we have only one common factor 2 with the least power 2 so that greatest common factor of 36 and 56 equal to 4. Egaa gaaffii sadaffaadhaaf kana ta'a jechuudha. Gaaffisa activity 2.6 irratti sirra isa jiruuf kana ta'a jechuudha. Sirra isa jiruuf since we have only one common factor 2 with the least power 2 with least power 2 so that the greatest common factor of 36 and 56 equal to 4. Egaa maal isaa ilaalla jennee ture? Liistii isaa ilaallaa jenna. Liistiin as keessa liist paawuriin immoo eenyudha jechuudha. Isaan kana lamaan keessa liist paawurii isaan kana keessa jechuudha. 2 the power of 2 times 3 the power of 2 fi 2 the power of 3 times 2 the power of 3 times 7 kana keessa liist paawurii kan qabu eenyudha? Koomaanii isaanii keessa koomaan isaa eenyudha inni? 2dha jennee miti 2 fudhanna jechuudha. 2 the power of 2 fi eenyudha ture jechuudha. 2 the power of 2 fi eenyu ture jechuudha. 2 the power of 3. Isaan kun koomaanii waliin isaaniiti jechuudha. Lakkoofsota kana lamaaniif lakkoofsa P fi Q'dhaaf koomaan isaati. Sana keessaa maal fudhanna? Least power fudhanna. Least power immoo lakkoofsa paaworii xiqqaa kan ta'e eenyudha? 2 the power of 2dha. Kanaafuu 2 the power liistii xiqqaan isaa achi keessa koomaan factory liistii inni xiqqaan jechuudha. Koomaan prime koomaan factorization sun keessaa paaworii inni xiqqaan ni ta'e greatest common factory lakkoofsa sanaa ta'a jechuudha. Greatest common factory lakkoofsa sanaa ta'a jechuudha. Kanaafuu 2 the power of 2 gaafa jennu equal to 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu 4in greatest common factory P fi Q jechuudha. P fi Q'n immoo 36 fi 56dha jechuudha. In the example 1 page 12 of the student textbook we have the same result by Venn diagram. Kana egaa peejii 12tti ol deebitanii peejii 12ffaarra isa jiru jechuudha. Fuula 12ffaarra isa jiru achi deemtanii check gochuu dandeessu waa'ee Venn diagramii isiniif ibseen ture jechuudha. Waa'ee Venn diagramii textbook irra deemtanii rizaaltii Venn diagramiin sun isa kana ibsa jechuudha. Isa kana ibsa jechuudha. Waa'ee isa kana ni ibsa jechuudha. Waa'ee common factory prime comma factorization jechuudha.
isa ni ibsa jechuudha. Kanaafuu compare yeroo waliin gootan jechuudha. Riizaaltii isaa dhumarratti compare waliin gootan isa kana argattu jechuudha. The same jechuudha. Garaagarummaa hin qabu. Waliin compare gochuu dandeessu jechuudha. Venn diagraamii fuula sanarra jiruu fi isa kana wal faana compare gootanii riizaaltiin isaan akkamitti waan jedhu isin adda baasuun isinitti ulfaatu jechuudha. Itti hafuufnu the above activity leads you to use another alternative approach of determining greatest common factor of two or more natural number using prime factorization. Activity kana gararraatti ilaalaa turre keessatti waa'ee prime factorization'tiin greatest common factor lakkoofsota lamaa fi lamaa olii kan ittiin barbaadaa turredha jechuudha. Kan nuti baranne maal fayyadamuudhaan prime factorizationii fayyadamuudhaan jechuudha. Using this method, the greatest common factor of two or more natural numbers is the product of their common prime factor and the smallest number of times each power appears in the prime factorization of the given numbers. Meetodii kana keessatti jechuudha. Meetodii kana keessatti meetodii greatest common factor kana yeroo barbaannu meetodii prime factorizationii kana fayyadamuudhaan jechuudha. Kan nuti greatest common factor kana fayyadamnu keessatti maanni product of their common factor prime common factor and the smallest number of time each power appears in the prime factorization of given numbers. Kana jechuun common factoricha common prime factorii ni baafna jalqaba irratti. Common prime factoriin sun immoo productii waliin baay'ifna jechuudha. Kana jechuun waliin baay'ifna jechuudha. Common prime factorii jechuudha. Lakkoofsota lamaa fi yookiin immoo isaa ol ta'uu danda'u jechuudha. Lamaa fi isaa ol ta'uu danda'u lakkoofsonni nuu kennaman sun jechuudha. Sana booda maalii isaa waliin baay'ifna? Maal isaa waliin ba'a? Common prime factorii isaa sana waliin baay'ifna. Akkasuma immoo waliin baay'isuu keenya sun maal irratti hundaa'uudhaan the smallest number of time each power appear in the prime factorization of the given numbers. Kana jechuun common prime factorii sana keessaa immoo isa xiqqaa warreen ta'an sun waliin baay'ifna jechuudha. Isa xiqqaa warreen ta'an. Asitti yeroo common prime yeroo jedhu kana hunda isaa miti jechuudha. Hunda isaa miti kan nuti waliin baay'ifnu common prime factorii isa asirratti isiniin jedhe kana jechuudha. Maal isaa faanadha jechuudha. Common prime factorii fi ta'aniiti warreen paaworii xiqqaa ta'an jechuudha. Paaworii xiqqaa ta'an warreen paaworii xiqqaa ta'anii common prime factorii waliin qabaatanii smallest numberii ta'an achi keessa smallest yookiin immoo paaworii xiqqaa ta'an sun waliin baay'ifna jechuudha. Akkasidha jechuudha. Kana ibsuu barbaadeeti jechuudha. Kan ifa isiniin taane asirratti kana as keessatti ifa isiniin taane example isaa yeroo jennu ifa isinii ta'a jechuudha guutummaatti. Example kana ilaallu. Example 2 kun maal jedhaa? Using prime factorization to find greatest common factor 12, 18, 36 kana ilaallu. Kan 12 fi 18 akkasumallee kan 36 greatest common factorii kan nuti barbaannu jechuudha. Maal fayyadamuudhaan? Prime factorization fayyadamuudhaan kan nuti barbaannu jechuudha. Fakkeenyaaf ilaallu. Kan 12 lakkoofsota sadii nuu kennamaniiru. Isaanis 12, 18 akkasumas 36. Maal goonaa jalqaba irratti akkuma dura isiniin jedhu as keessatti tokkoon isaa prime factorizationidhaan keenya. Prime factorizationii jedhaa yeroo keenya. Prime factorizationiin 12 maal ta'a? Akkuma argitan kan arganne jechuudha. To the power of 2 times 3 the power of 1 ta'a. Kan 18 immoo to the power of 1 times to the power of 3
3 the power of 2 ta'a jechuudha. Kan 18 2 the power of 1 times 2 the power 3 the power of 2 ta'a. Akkuma asirratti argitan. Kan 36 immoo 2 the power of 2 times 3 the power of 2 ta'a jechuudha. Kana booda koomaanii walii isaan qaban kamidha jechuudha. Koomaanii isaan waliin qaban 2s waliin qabu jechuudha. Wal fakkaata miti kan 12 kan 18 kan 36 2s waliin qabu 1s waliin qabu. 2s waliin qabu 3s waliin qabu waan itoo hin taane 3s waliin qabu 2s waliin qabu jechuudha. Kanaafuu kan isaan waliin qaban maalirree amma akkuma asirratti argitan in the above factorization 2 and 3 are common prime factors of the numbers 12, 18 and 36. Common factor isaanii eenyudha? Kan lakkoofsota 12 common prime factor isaanii eenyudha? Kan 12, kan 18 fi kan 36. Common prime factor isaa eenyudha? 2 fi 3. Common isaanii kun akkuma argitan 2 fi asirratti 3 beezii isaa laatu jechuudha. Beezii ishii jala jechuudha. Beezii isaa yeroo ilaaltan maanni 2 and 3 ta'a jechuudha. 2 and 3 ta'a jechuudha. Sana booda maal gootu? Sana booda further the least power of 2 is 1 and the least power of 3 is also 1. So that the product of two common prime numbers with least power of each is 2 times 3 equal to 6. Hence, greatest common factor of 12 and 18, 36 equal to 6. ta'ee jechuudha. Egaa maal jenna sana booda common factory prime common prime isaa erga argannee maal jennee turre? Common prime isaa 2 and 3 jennee turre as keessatti akkuma argitan 2 fi 2 and 3 jennee turre. Sana booda common prime isaa argannee 2 fi 3 jennee jirramtire 2 keessaa liistii isa kamidha? Liistii kan ta'e paawuriin isaa liistii xiqqaa kan ta'e paawuriin isaa xiqqaa kan ta'e as keessaa 2 the power of 2 dhamoo 2 the power of 1 dhamoo 2 the power of 2 paawuriin isaa xiqqaadha. Eenyudha? 2 the power of 1 miti. 2 the power of 1 dha. As keessaa jechuun liistii isaa fudhanna. Sana booda 2 the power of 1 fudhanna. Waliin baay'ate jennee turre egaa akka dura definition isaa gara jalqaba duraa irratti isinitti himee jechuudha. Sana booda maal ta'a? 2 the power of 1 times liistii kan biraa immoo eenyu faanadha? Asii ishii kana faana sadi immoo sadis ni qaba jechuudha. Sadi immoo maanni? 3 isa kamtu xiqqaadha as keessa? 3 the power of 1 immoo 3 the power of 2 immoo 3 the power of 2 ammas jechuudha. Isa kamidha? 3 the power of 1 dha jechuudha. Kanaafuu 2 the power of 1 jechuun 2 dha. Times 3 the power of 1 jechuun immoo 3 dha. Kanaafuu 2 times 3 equal to 6. Kanaafuu greatest common factor lakkoofsota kana lakkoofsota 12, 18 fi 36 kana eenyu ta'a? 6 ta'a jechuudha. Jalqaba irratti yeroo prime factorization yeroo fayyadamuudhaan greatest common factor yeroo barbaadu hirmaata waliin guddichaa yeroo barbaadu bifa kanaatiin deemna jechuudha. Jalqaba irratti factorization isaa hunda isaa prime factorization isaa keewwanna lakkoofsota hunda isaa tokkoon jechuudha. Akkuma argitan asirratti 12 prime factorization isaa keenyarraa kan 18 keenyarraa kan 36 keenya jirra jechuudha. Sana booda maal goona? Koomaan isaa baafanna. Koomaan isaa maal ta'a? Baafanna jechuudha. Koomaan amma yeroo baafnu meeqa ta'a? 2 arganne koomaan isaa jechuudha. Koomaan isaa erga arganne 2 dhamtire. Isa kanas koomaan isaa 2 wal fakkaata jechuudha. Wal fakkaata jechuudha. Asirratti wal fakkaata. Waan wal fakkaatee fi gara olii kanatti ilaaluu dandeessu. Kun fakkeenyaaf activity irratti fudhannee turre miti. Activity duraa irratti isin ibseen ture. Activity deebisaa irratti yeroo isin deebisaa ture jechuudha. Fakkeenya kana tokkoon fakkeenyaaf anisa kana yeroo isin ibse viidiyoo kana duubatti deebisuudhaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Yeroo kan isin ibse achirratti ifa isinii godheen jira waan ta'eef. Kanaafuu bifa kanaatiin deemtu jechuudha. Jalqaba irratti
Prime factorization isaa keessu sana booda koomaan isaa fudhattu. Koomaan isaa erga fudhattanii booda immoo maal gootu? Liistii paaworii isa xiqqaa ta'e fudhattanii waliin baay'iftu jechuudha. Maaliif? Yoo paaworiin isaa wal fakkaate innuu jechuudha. Yoo paaworiin isaa wal fakkaate immoo isa asiirraas isa gamanaarraas paaworiin isaa tokko waan ta'eef jechuudha. Wal fakkaatee taanaan wal qixa taanaan tokko waan ta'eef inni amma wal qixa ta'e taanaan maal gootu? Waliin baay'iftu sana booda lakkoofsa argattan sana ta'a jechuudha. Itti aansuudhaan immoo exercise 2.6 haa ilaallu. Innis maal jedhaa? Find the greatest common factor of the following numbers using Venn diagram. Greatest common factor lakkoofsota kanaa barbaanna. Lakkoofsota asirratti nuu kennaman A, B, C maal fayyadamuudhaan? Venn diagramii fayyadamuudhaan jechuudha. Venn diagramii yeroo isiniin jedhu bifa ishii kanaatiin bifa geengoo qabduun kan fayyadamnu sunidha jechuudha. Venn diagramiidhaan yeroo fayyadamnu akkasidha jechuudha. Waliin haa fayyadamnu. Akkasumallee gaaffii lammaffaan immoo maal jedhaa? Using prime factorization method. Inni kun immoo prime factorization method fayyadamaatii meetodii kanaan jechuudha. Using prime factorization dhaan fayyadamneet maal barbaanna? Greatest common factor barbaanna jechuudha. Greatest common factor lakkoofsota asirratti argaman kana kan nuti barbaannu jechuudha. Waliin haa barbaannu. Venn diagramiidhaan yeroo fayyadamnu kan 12 fi kan 18 jechuudha. Gaaffii tokkoffaarra kan jiru jechuudha. Eerra kan jiru kan 12 fi kan 18ti. Jalqaba irratti maal goonaa? Kan 12 fi kan 18ti gaamti Venn diagramiidhaan fayyadamaatii greatest common factor barbaadaanuun jedhee jira. Kitaabni keessan jechuudha. Jalqaba irratti faaktarii kan 12 tarreessanna. Faaktarii 12 yeroo tarreeffannu kunoo isaan kanadha jechuudha. 1, 2, 3, 4, 6 fi 12dha jechuudha. Kan 12 yeroo faaktarii isaa tarreessinu. Sana booda akkasumallee kan 18s ni tarreeffanna jechuudha. Innis maal inni? Kan 18 1, 2, 3, 6, 9, 18dha jechuudha. Sana booda erga tarreeffannee koomaan isaa waliin qaban immoo maal inni? As keessa waan hin jira. Isa kana keessas jira waan waliin qabu jechuudha. Kiba isaa waliin qaban jechuudha. Waliin qaban. As keessa lamni jira. As keessas ni jira. As keessa sadi ni jira. As keessas ni jira. Faaktarii 18 keessas kan 12 keessas jira jechuudha. As keessa 6 ni jira. As keessas ni jira. Kan 12 faaktarii 12 keessas kan 18 keessas ni jira jechuudha. Kanaafuu the common factor are common factoriin isaanii 1, 2, 3 fi 6 ta'a jechuudha. Hence 6 is the greatest common factor of the greater common factor of 12 and 18. Kanaafuu greatest common factor kan 12 fi kan 18 eenyu ta'a jechuudha? 6 ta'a jechuudha. Maaliif? As keessaa koomaanii sun keessaa koomaanii isaan kan faaktarii 12 fi kan 18 keessaa koomaanii isaan waliin qaban isa kanadha. Isa kana keessaa immoo inni guddaan isa kamidha? Lakkoofsa 6. Kana yeroo Venn diagramiidhaan fayyadamnu bifa kanaatiin fayyadamtu jechuudha. Kana jechuun kan 12 yeroo ilaaltan geengoo ishii kana fudhadhaa. Ishii tana fudhadhaa. Geengoo ishii kanadha jechuudha. Geengoo ishii asitti argitan kan 12ti. Faaktarii kan 12ti. Tokko jennee jirra. Tokko as keessa ni jira. Akkuma argitan tokko kuneeti. As keessas tokko ni jira. 2 kunooti. 3 akkasumallee kunooti. 4 kunoo as keessa ni jira. Geengoo ishii kana keessatti ni argama. 6 as keessatti ni argama. Akkuma argitan kan isa kanaa keessatti illee akkasuma jechuudha. Kan isa kanaa keessatti illee akkasuma koomaan isaa waliin qaban kunoo as keessatti argamu jechuudha. Intersekshinii isaati jechuudha. Koomaan isaa wal qaban kunoo as keessatti barreeffamee jira. Akkuma argitan koomaan isaanii
kibba isaan waliin qaban kana keessatti argama jechuudha. Kunoo inni kun as keessatti argama. Kan isaan alaa ta'e immoo kunoo akka 9, 18 fi 4 fi 12 isaan koomaan isaanii miti jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Bifa ifa ta'een kan isinii keewwameeruyyuu jechuudha. Kan Venn diagraamiin kun baay'ee ifa ta'ee jira jechuudha. Similarly to greatest common factor of 24, 64 is 8 dha. Greatest common factor isaanii 8 dha. Kana jechuun Venn diagraamii yeroo fayyadamtan bifuma kanaatiin fayyadamtu kun salphaadha jechuudha. Maaliif akkuma isa kana dura faaktarii kan 24 faaktar gootu. Bifa kamiitiin? Bifa kanaatiin jechuudha. Bifa kan 12tiin. Akkasumallee kan 64 kana akkuma 18 faaktoraayiz goone kanaan faaktoraayiz gootu. Sana booda koomaan isaan waliin qaban sun barreessitu bifa kanaatiin jechuudha. Sana booda erga barreessitanii maal gootu? Koomaan isaa argattan sun akka intersekshiniitti fayyadamtu jechuudha. Akka intersekshiniitti fayyadamtu bifa kanaatiin barreessitu jechuudha. Intersekshiniitti yeroo fayyadamtan kana argattu. Erga kana argattanii greatestii isaa fudhattu jechuudha. Isa guddicha lakkoofsa isaa achi keessaa intersekshinii argattan sun keessaa kibba argattan sun keessaa lakkoofsa guddaa sun fudhattu. Lakkoofsa inni guddaa sun immoo maal ta'aaf jechuudha? Lakkoofsota suniif greatest common factory ta'aaf jechuudha. Greatest common factory eenyuuf ta'a? 24 fi 64 ta'a jechuudha. Kanaafuu greatest common factory 24 fi 64 eenyu ta'a? 8dha jechuudha. Akkasuma isaan kanas akkasiin deemtu jechuudha. Lakkoofsota sadan kana. Kan isaan kanaas wanti adda isa godhu hin jiru. Maal gootu? Jalqaba irratti akkuma isaa kana kan 45 faaktarii isaa tarreeffattu. Akkasuma kan 64 faaktarii isaa tarreeffattu. Kan 99 faaktarii isaa tarreeffattu. Erga tarreeffattanii koomaan isaa waliin qaban sun qubaatti baafattu jechuudha. Koomaan isaa waliin qaban sun qubaatti baafattu. Koomaan isaa waliin qaban lakkoofsonni sadan kun jechuudha. Koomaan erga isaan waliin qaban sun barreessitanii booda bifa geengoo akkasiitiin keewwattu jechuudha. Bifa geengoo akkasiitiin keewwattu. Geengoo sun hundasaa kibba qabaachuu qaba. Kibba inni qabattan sun immoo kibba inni sadan isaatiif kibba ta'u yookiin immoo intersekshinii ta'u isaa ta'u jechuudha. Kibba isaa ta'u jechuudha. Bakka intersekshinii isaa sun bakka kibba isaa sun keessatti barreeffamuu qaba jechuudha. Kibba isaa sun keessatti barreeffamuu qaba jechuudha. Kan ifa isiniin taane koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatina. Viidiyoo bifa haaraa ta'een bifa kana caala isiniin galuu danda'u. Diippilii illee seenee isiniif hojjechuu hin danda'a jechuudha. Viidiyoo kabira haaraallee kan ifa isiniif hin taane jechuudha. Kanaafuu deebii kan kana ta'a jechuudha. Deebii isaa kana ta'a jechuudha. Greatest common factory isaa 9dha jechuudha. Isa duraa immoo maaliin fayyadamaa nuun jedhee? Prime factorization fayyadamaa nuun jedhe. Gaaffiin itti aanu lammaffaan jechuudha. Inni immoo yeroo fayyadamnu prime factorization 24 jechuudha. Kana arganna. Kan B immoo kana kan nuti argannu. Kan 24 kanadha. Kun akkuma argitan kana ta'a. Kan 54 immoo kana ta'a. Kana booda maal goona? Kan 24 fi jalqaba irratti kan B kanarraa hafinu kan A kanarra jiru hafinu gara B tti hin darbiin kan A kana hafinu. Kan 24 prime factorization isaa kana ta'a. Kan 54 kana ta'a. Erga prime factorization isaa tarreeffannee booda maal goona? Koomaan isaanii baafna. Koomaan isaan waliin qaban. As keessa 2 jira, as keessas 2 jira. 2 erga fudhannee as keessas 3 jira, as keessas 3 jira. Kana jechuun koomaan waliin qabu jechuudha. Koomaan waliin qabu. Koomaan isaanii isaan waliin qaban ni baafanna. As keessa erga baafannee 2 fi times 3 mtire 2 fi 3 jechuudha. As keessaa isa kan fudhanna jechuudha yookiin isa kana fudhanna moo yookiin isa kana fudhanna kan jedhu isa kan maaltu nu murteessa?
paaworii isaan qaban suntu nu murteessa. Paaworii isaan mataa isaanii irraa qaban suntu nu murteessa jechuudha. As keessaa isa kamidha paaworii xiqqaan? Paaworii xiqqaan to the power of waanii isa ta'e kana jechuudha. To the power of waanii isa ta'e kanatu nu murteessa jechuudha. Isa ni fudhanna. Kun akkuma argitan jechuudha fudhannee jira. As keessaas eenyudha? Isa kana immoo isa kanatu paawuriin isaa xiqqaadha. Isa kana jechuudha. Isa kanatu paawuriin isaa xiqqaadha. To the three the power of waanii kanatu xiqqaadha. Kanaafuu yeroo waliin baay'if maal ta'a? To the power of 1 times to 3 the power of 1 wal qixa meeqaxa? 6 nu kenna jechuudha. Kanaafuu greatest common factor 24 fi 54 6 ta'e jechuudha. Itti aansuudhaan immoo B haa ilaallu. B'nis akkasuma jechuudha. Prime factorization isaa ani ibbaaf 8 kana ta'a. Kan ibbaaf 4 immoo kana argannu jechuudha. Kana jechuun kan ibbaaf 8 to the power of 2 times 3 the power of 3. Kan ibbaaf 4 immoo to the power of 3 times 13 ta'a jechuudha. Kanaafuu as keessaa egaa common factory qabu. Common factory ni qabu. Common factory isaanii eenyudha? To the power of 2. To the power of 2 fi to the power of 3 jechuudha. To the power of 2 fi to the power of 3. As keessaa egaa common factory common prime factory isaa 2 erga argannee 2 argannee jira. 2 kan ta'e kan jechuudha. 2 kan ta'e paaworii ofirraa qaban kan argannee jira. As keessaa egaa paaworii xiqqaa kan ta'e eenyudha? Isa kamidha? Isa lammaffaa immoo isa tokkoffaati. Isa tokkoffaati jechuudha. Maaliif paaworiin isa xiqqaa waan ta'eef. Kanaafuu to the power of 2 fudhanna. To the power of 2 immoo eenyu faana wal qixa? 2 faana wal qixa jechuudha. To the power of 2 jechuun 2 times 2 jechuudha. Equal to 4. 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu kana argannee jechuudha. Kanaafuu kan B immoo deebiinsaa to the power of 2 equal to 4 ta'a jechuudha. Itti aansuudhaan immoo kan C irra jiru haa ilaallu. Kan C irra jiru immoo 180, 270, 1080 kan jedhu kanadha jechuudha. Prime factorization isaa kana fakkaata. Kan tokkoon isaanii kanadha. As keessaa common factory isaa baafanna. As keessaa tuun hunda keessa ni jira. As keessattis ni argama. Kana keessattis ni argama. 180 keessatti ni argama. 270 keessatti ni argama. 1080 keessattis ni argama. Bakka hunda keessatti ni argama jechuudha. Beezii isaa kan nuti ilaallu. Akkasumallee beeziin isaa immoo tuutuudha miti reega. Tuutuudha. Malee paaworii isaa ilaallu jechuudha. Asirrattis hunda isaa keessatti kan argamu eenyudha? Tuunis ni argama jechuudha. Tuunis ni argama. Siriinis ni argama hunda isaa keessatti. Faayifiinis hunda isaa keessatti ni argama. As keessa isa xiqqaa fudhanna amma tuu kana keessa paaworii xiqqaa kan qabu eenyudha? Ishii tana jechuudha. Ishii tana argina. Kanaafuu tuu fudhanna. As keessatti paaworii ishii xiqqaa fudhanna. Eenyudha? 3 the power of 2 fudhanna. Kanaafuu 2 times 3 the power of 2 maal tafe? 5 tafe. As keessas ni argama miti ree? As keessaa isa xiqqaa fudhanna. Eenyudha? As keessaa wal fakkaatu waan ta'eef 5 fudhanna. Kanaafuu greatest common factory kan C irratti argamu eenyudha jechuudha? Waliin baay'ifnee lakkoofsa kana meeqa arganna? 90 arganna. Kanaafuu kan C greatest common factory kan 180, kan 270 fi kan 1080 jechuudha. Eenyudha? 90 arganna jechuudha. Itti aansuudhaan immoo least common multiple kan jedhudha. Ishii kana mata duree ishii kana viidiyoo itti aanuun waliin ilaalla. Aga sanatti nagaan naa turaa isiniin jedha.